السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة من دبراتي فشمار كفوني جرجرتو بكجرتي تنجي ربي سبحانه وتعالى وأنك أقول تجري ربي بكجرات تاني هر كل فما جرين في جتشورا أيوت كل فون في كناري كيما كيستاو تجرا أكو مارجا جرتاني لو كده كاميرا مو ماكينة سارة كي دنجرا منا كنا سودفه كيما كان كيسة كل ليس سودفه ما تانغو بونا بكا تارجتاني رفين سمي جرا رفين سمي جدة gubona fakkata yoona shamadde malee rifeensi kiyyaan bareedu dirqama yoona shame malee daddabbata jechuudha itti shuwaran goone gana itti shuwara godhadha kanaaf jennaani har'a inkolfika wallahi surprise godhe jechuudha Saidoon surprise ajaa'iba maalifan kolfe beektu warqeedhaaf jaakkeetti isheen naammatti kana ta'ee deebi akkatti ayyoon wani du'ee adii jiru gara beetu kolfu bulluqadatti bulluqaara kaameraan na diimesse immoo kaameraadhaa fi alatu natti faa jira kanaaf akkas na diimesse wanni warqeedhaa biti galee jettee barsa iddoon gaafa deeme warqeedhaa fi maanni maqaan isaa jaakkeetti jettee warqeef jaakkeetti jettee miti jaakkeetti isaa sarii kan isaatii sani jechuun leezerii isa naa biti galii jettee kan baadu wallahi waa'ee dibitee ergee bargitanii Saidoon hin gale moo akkamiin gale moo ofiisaatti ergee in ergee jedhee Iyyaasuun akka jedhetti booleedha dhaqee fuudhee fi garuu jechuudha wallahi hedduu tokko nama kofalchiisa maaliif jennaani uffata daa'imaafaa fidee ergee fi kan na kofalchiise wallahi kolfuun barbaade yeroo hundubaan kofaltinaan jetti ijoollee maaliif ani barree viidiyoo kolfaarraa malee viidiyoo gaddaarraa hojjechuun natti hin tolu jechuudha hundi keessan iyyuu hin beektu. Akkani garasin gode indeema de garasin gode indeema wallahi Iyyasuun sun maali akkaneni natti wacin maratu natti wacin maratitti natti wacinedha wallahi inuman kolfee miti kala inuman kilii gaggabe malee dhugaa rabbi haasama Iyyasuun na kofalchiisa ishee Iyyasuun ana gowwicha na ati yoom nama taata itteen isaanii bajjina na rabsini na wallahi matula matani drama hojjetan Iyyaasuu wajjini rekeerdii cabsa jechuudha asa baqa walma jijjifatu jechuudha sirriit wal jaallatullee sirriit illee walii galu wal jifatu ulfina waliin kennan inuma innillee inifata isheen illee nifattee jechuudha gabjidinarraa maraatitti jedheen ma calliste wallahi Saidoon nugumatti kana bitee erge taanaanii gumatti wannichi ashagamaadha argitanitti biti uffanni ergee ashagamaadha garuu jechuudha dhuguma isheedhaa erge taanaani isheedhaa fidee dhufe taanaani kabbaadi wallahi biraanki irratti hojjete irratti dalage jechuudha maaliif jennaani kan isheen barbaadde kanaa miti uffata quality uffata biraandii barbaadde isheen malee uffata akkas nama dabbaru yookaan immoo akka fokkisu miti uffatichi bare uffata ijoolleetii jaakkeetti fokkisaa wayi tokko faadha keessa jiru jechuudha viidiyoo Iyyaasuu argitanitti isin wallahi kolfa sinfita viidiyoon Iyyaasuu jechuudha deemaati dhaqaa laalaa warroonni argine warroonni argitan immoo argitanii jirtu kanaaf jennaan hedduu tokko na kofalchiisee hedduu tokko bakka hin jiraa miti gara baay'ee tokko kolfee dhufe jechuudha viidiyoocha gaafa ni laalee kolfuma qabachuun dadhabe maaliif haasaa isaanii nama kofalchiisa bara waan isaan haasaan nama namni gaafa dibbir jedhee dabbarame taa'ee viidiyoo waraabu namatti hin tolu warabbi garuu gaafa sana akkasitti wal lolaa walitti tallaama akkamii hangafaaf quxusuun beektu miti hangafaaf quxusuun bar waliin galtu wal lolti hin beektu miti obbolaama keessa wal lolaa guddannaa erguma gurguddannee moo wal jaallanna malee yeroo xixiqqoo wal lolaa guddannaa miti obbolaa obbolaama keenya wajjin dhalannee wajjin wal lolaa jechuu Iyyaasuu fi ayyuun akkasumatti fakkaata yeroo tokko gaafan taa'ela ani bar yoo ayyuun jiraatte malee ilaaluu natti hin tolu viidiyoo Iyyaasuu yoo ayyuun jiraatte hin lolti hin rukutti waa jetti miti kanuma ilaali na godhen dhaqee ilaala kanaaf jennaani ana hedduu tokko na kofalchiisee jira isinoo ittiin kofallee dhugaa namni hin kolfin hin jirtu amma ofii keessanii kofaltanii ana ammaa kofaltanaan jettu bar ofii keessanii immoo hin kofaltu anaan immoo maa kofaltanaan jettanii mataara olatti baatu jechuudha ijoolleen tokko fayyaa bala fakkaatanii maaf kooraa malee nama yaabdu dhugaa rabbi arjumaadha homaa isiniin jechuun danda'u ijoolleen tokko koomentii jalatti fayyaa bana gaa'u namni koomentii yaada gaarii barreesse haasa'eesi nama arrabsitu jechuun lama hin danda'u
maaf nama arrabsitu ana abbaa barbaade deeggaree abbaa barbaade dhiisuu nan danda'a yoo fedhe sumayyaa deeggara yoo fedhe ayyuu deeggara yoo fedhe bakka mana kiyya waan ta'eef abbaa barbaade deeggaree abbaa barbaade dhiisuu nan danda'a jechuudha ijoolleen tokko tokko lafuma kaatanii achi ol kooraa malee achi ol lamatti ol baatu jechuudha kooraa malee nama yaabinaa dhugaa rabbii maali yooritti koomintii jira deemtanii nama arrabsitan dadhanii yuutuubiin banattanii maqaa yuutuubii baradhaatii irratti dubbadhaa nama narrabsinaa malee yuutuubii irratti nama narrabsinaa waan safuu cabsuu waan hin taane hin dubbatinaa malee deemaati yuutuubii banadhaa yoonu dandeettii faa qabdu warra nama arrabsitan kun dhugaa dandeettii adda addaa faa qabaachuu dandeessu dandeettii haasaalee dubbachuu qabaachuu dandeessu akkasumas immoo maal viidiyoo tokko irra waraabdee fidee yennifattanii isa namni tokko irraa taa'anii taphatanii kolfanii taphatan faa fiddanii waraabdee gadi dhiistanii yerootti koomentii jala deemtan nama arrabsitan yeroo keessan maa gubdu isin koomentii jalatti hunda tokko yeroo keessan koomentii jalatti hin gubina ani nama natti bu'e malee namatti hin bu'u namaaf waan gaarii yaada namni akka guddatu barbaada malee namni akka xiqqaatu gonkumaayyuu hin barbaadu jechuudha hagan dhaladhee addana gaheetti hamaa namarratti yaadeen beeku waan gaarii namaa yaada garuu namni waan gaarii naa yaadu hamaa namarratti yaada sharri manatti yaada yoo waan gaarii dubbadhe waan dabaa itti fakkaata jechuudha. Kanaaf jennaani mortuu ijoolleen tokko mortuutu jira mortuu gantuu garabbii lafa kaatanii moo nama narrabsina namni kaayoo qaba waan hojjetuu fi waan hin hojjenne hin beeka namni waan haasa'u fi waan hin haasofne beeka miidiyaa irratti jechuudha miidiyaa irratti asirratti waan safuu cabsuun hojjedhu waan nama qaaneessuun hin hojjedhu waan nama arrabsuun hojjechuu jechuudha dirqama sumayyaa deeggariif na arrabsitu dirqama ayyuu deeggariif na arrabsitu kanaafuu jennaani allamman isaanii wal qixan jaalladhaa jechuudha. Amma ayyuuni niitittii sana jechaa turte har'a argitan miti dubbadhee hin dubbadhu niitittii sana jetti niitittii sana tolii gajjoorsaatti kaleessa immoo nagaa haasofti har'a immoo sheexan isheetti ka'e ishee gaafanni sheexan ishee duukaa deemuun qabaa ayyuun sheexana qabdi anis sheexana qabaa duukaa kanaafuu jennaanii akkasitti nama fudhatanii nama narrabsinaa dammee abbaa waan barbaade deeggaruu danda'a miidiyaa kanarra nagarree yoo barbaaddanii abiyyi deeggara yoo barbaadanii juwaariin deeggara kanaafu nama tokko dirqama deeggaruu qabda nama tokko dirqama jaallachuu qabda jechuudha nama bakka waan irraa haasoftu jechuudha amma akkuma ayyuun jette kaleessa nama tokko haasaasaa irraa jibbu malee amala isaa jibbu malee namummaa isaa jibbanii jette bara ayyuun kaleessa dhugaa viidiyoo bareeddu tokko gadhiistee turte ayyuun kan nama gorsitu yeroo tokkotti dhufa kaasheen shukkaara qabdi beektanii shukkaara yeroo tokko dhibba galaa Malayku yeroo kakkaanii haasama gaggaarii haasoftii jechuudha. Kanaafuu lafa kaatanii kooraa malee nama yaabina. Namatti ol baatanii nama narrabsina. Ani isin arrabsuu nan danda'a. Beektanii isin arrabsuu illee nan danda'a. Gaddaa gaditti illee isin gashu cabsuu nan danda'a. Iimeelii keessanii illee dhufee lakkoofsa keessan fudhachuu nan danda'a. Beektu miti lakkoofsa keessan lookeeshinii keessan bakka isin jirtan mana isin jirtan illee nan beeka jechuudha iimeeliidhaan waan na arrabsaa jirtanii fi garuu sharri namarratti yaaduun barbaadu ijoolleen tokko hin beeku yoo feetan iimeelii keessan cabsee seenee waan iimeelii keessan keessa jiru waan silkii keessan keessa jiru ilaaluu nan danda'a jechuudhaan kanaafuu jennaan garuu hin dubbadhu of gadi qaba gaafa nama arrabsitan badiin balleessu osoo badiin balleessini na jala deemtanii saree maalitti akkas godhee maaloo dullatti jaartii Baga jaartii ta'e ilma qaba bara haadha ilmaati. Dhugaa haadha ilmaati. Haadha dhiiraati. Indee silaa otoo hin dulloomin hin du'a. Ganaa dhabar. Ganaa dulloomee oton toree ulee qabadhee deemaa jechuudha. Kanaafuu warroonni nama arrabsitan arraban dheeratina siraa siru. Hojii hojjedhaa. Daa'ina dhugaa naman kajeelina naman kadhatina hojii hojjedhaa otuu fayyaa qabdaniif nama kadhattu bara. Otuu hojjechuu dandeessaniif nama kadhattu bara. Hojjedhaa irriba rafina yamma haalinde akka kiyya irriba malee ta'aati gabbadhaa furdadhaa akka kiyya ruuzii keessan abbuuqaa nyaadha nuna ta'e ko isinitti been jiraan kabbaadochi kabbaad xoorinna tanazaayana beet arrabsu jumaadhaan dubbadu bore no baafii wayne balaachoo